Hello, ja'a boonan sagalee laaftuu takkaan akkam nagaa boonaa jettee itti haasa'u eegalte hiriyaan qashtii nagaa galata rabbii ati eenyu jee gaafannaan nan beeyne ani hiriyaa qashtii guyyaa tokko qashtiin wal nu barsiiftee turte jennaanin akkami nagaa si beeke jee akkuma xiqqooletti haasaaniin hiriyaan qashtii akkana jetteen barbaacha kee goda hin seenin hin qabne maaliif akkatti badda qashtiin eega si dhabde maraatuu malee humaa hin hafneef maaliif akkana goote jennaanin maal je'een boonan qashtiin sagalee hiriyaa ishii tan boonaa jettu dhageessee maalin boonaa jettee suuta gati hiitee dhaggeeffattee akka boonaa dubbisaa jirtu hubattee ishii biratti gabba'uuf shaakala. Ani yoomin bade bara qashtiin heerumnaanin ofirraa abdii mure malee akkamittiin bade jennaanin hiriyaan qashtii akkana jetteen lakki yaaboo obboleettii ishii xiqqootu siif katabe miseejiin yaa'ite qashtiin boonan maal ta'e jettee osoo maraattuu waraqaanaatti ergiteef dhuftee mana isaaniitti obboleettii ishiitii wal lolanii kunoo ammaa huna bira jirti ishumaa jette boonan baara gaallafaa utaalee bishaan tokkootu isaa dabbaa tokko keessa jira osoon argin utaalee bishaan san jissinaan ibsaan maaltu maal ta'e jee lafaa ol ka'ee bishaan gossutti seene tanumaaf tana jidduu qashtiin fiigaa itti gad baatee bilbila hiriyaa ishii harkaa lat gootee boona jennaan boonan bishaan tahee sagalee qashtii dhagee qashtii jennaan qashtiin naasuudhaan tan dheebuun sagalee boonaa maraachite tun maalumaaf akkana na goote maaliif akkana garaa na jabaatte maaliif narraa muramte osoo hin hubatin dhugaan siin ja'a na aman obboleettii tiyyaa akkas siin jee malee anaa miti jettee dila tokko itti wawwaatte garuu neetworkiin boonaa osoo ishiin haasoftuu addaan muramtee turte boonaanis heloo qashtii jechaa imimmaan ija sarraa roobsaa heloo qashtii ja'a takka bilbila gurrarraa fuudhee ijaan laalaa akka itti hin deebif bilbilli isaa ertaayima fixee jira qashtiinis akkuma wawwaatee eegalteen bilbilli addaan citee jira nama dubbatu dhabnaan heloo booniyyee heloo jetti bilbila kana ol qabdee neetworkiin barbaadaa akka jettee dubbattu wallaalta namni beelee hanquufu hin se'u jaamitiire. Maatiin fannis harka qalleeyyii jireenya baadiyyaa jiraatanidha. Fannisis osoo maatii isaa waliin baadiyyaa keessa jiraatu intala ganda isaanii takkarraa jaalalti isa qabdi. Ta'us garuu fannis of danda'ee maatii isarraa bahee jireenya kophaa jiraachuu hin dandeenye. Akka maatii isatti himee hin fuune ammas jireenyi maatii isaa isa daangessa. Osoo maatiif hin himin jaalala isaa keessuma isatti dhuffatee jiraataa ture. Osoo inni akkasii jiraatu gurbaan tokko biyya Saawud Arabiyaa ture. Gara biyyaa galee intala fannis jaalatu san fuunan fannisis akka malee aaree anis akka isaa kanatti Saawudii dhaquun qaba jee guyyaa lama booda qotiyyoo abbaa isaa kan mana duuba dhaabbatu tokko hiiqee gama magaalaa qote. Qotiyyoo san gurguratee achumaan gara Saawudii deemuuf magaaluma san bulee baraarii makiinaa qoree deemee Somaaliyaa seene. Somaaliyaa keessatti baay'ee rakkatee mooraa UNHCR takka seene. Kacarraa ta'ee hiree argatee gama USA kutu. Fannis eega USA dhaqee jireenya biyya isaa guutumaan guututti irraanfate. Amma mata 18 USA keessa jira. Takkaa maatii isaa jiran moo dhumanii isaanii bilbilee hin beeku. Maatiin fannis bishaan nyaate jedhanii irraanfatanii osoo jiran oduu takka tanamni baadiyyaa akkana jedhamturraa biyya USA keessa jira jechuu dhageenyanis namni inni akka fannis ta'e tilmaamee hin jiru. Fannisis qashtirraa carraa dhabnaan gama Oromiyaa deemuuf murteesse. Telefoona samii kana keessa qabdu qaadimaan hiriyaa qashtii haree fi hiriyaan qashtii qajeelchite sun akka nagaan gale hubachiisuudhaaf as bilbilaan garuu qashtiin yoo ishiitii boonuma seetee anaatu siif bilbila cufi sirratti isaabdi jennaanin osnurra maaltu narratti isaabaa miti je'een edaan sii shafo deemi maaliif bilbilta ammumaa sii kutte jetteeni irratti cuftee irra deebitee bilbiluu eegalte. Neetworkiin biyya teenyaa sunis rakkoon ishii gadi hin galle addaan jette deebiftee dawwaltus the network is busy now please try again later jechuu itti fufnaan
qashtiin akkamitti argatte natti himii jettee hiriyaa ishee miira gammachuu tokkoon qacam gootee akka daa'ima dhungatan tokkotti irraa harkifnaan jetteen bar guyyaa yeroon gammachuun qabu siin jedhu san bilbila boonarratti bilbileen naaf yaamte si biraa deemee ertaayimeetti naqadhee deebi'ee bilbilaan hin kaasu reefullee bilbilaan ture hin kaasu har'a dawwaleetuman si gammachiisa je'een sidos ati akkamitti dhageesse jennaan sii boonaa jedhu dhagaheetiin lafaa ka'ee fiigaa dhufe lubbuuti dhiifama sirbachiiseemi jetteenii irra deebitee dawwallaanis neetworkiin hin hojjetu waan ta'e hin beeku walleenuu obboleettii xiyyaa harka keessaa qaba akkam neetworkiita jennaan hiriyaan qashtii qofla keessaa fuute maallatti qofaltaatis jechaat hee qashtiyyee naan jee sagalee isaa ta'a simbira gaaraa buufsanii jechaat gara manaa ol seenanii sirba kanatti banatan. Meseejii WhatsAppii tan qashtiin katabaa fi turte sana amma laaluuf banee dubbisutti seen ibsaanis rakkoo boonaa mudatte tan hin hubanne ture. Ibsaa fi boonaan kabajaa fi jaalalti waliif qaban akkaan guddaadha. Mee'aaf hogguma inni tasgabbaa hin gaafadha jechaat bishaan boonaan gannaqe san lafaa gossee fixee boonatti dubbatuu fedheet ammallee boonaan bilbiluma laal waan keessatti argate mooji malee dubbisee jechoonni qashtii kan onnee nama raasu kun hedduu garaa isa nyaatee imimmaan qabatuu dadhabee ja'a osuma boohu miira fedhinnaan malee tokkoon sagaleen isaa ol baatee dubbate anin amana jennaan maal je'een ibsaan amma bakka jiruuf arge boonaan rifatee yaa ibsaako mee hooluu dubbise jennaanin maal taate mee naaf himigaa jennaanin qashtii dhaga je'een boonaa an sitti aareen jira jennaan maaliif jeen baay'ee rifate boonaan maalin balleessa jaa irra deebi'ee qakeessi qee dila kana miidhame akkamitti natti himin silaa qaatar rakkoo tanaaf fala tokko baas hangaate akkatti gubataa turte wahin beekaan jennaan jechuun nin heerume isheennaan jennaan an dhugaa ta'eetuman qaanfadheetuma achumaan usee bar jennaan bar jaalalti tun dhukkuba akkamitti narraa qaanfatta naaf hin himtu silaa dawaa qaatan argeen dila kana hin miidhamtu ture rakkoo si mudatti nan dhuffatin jennaanin dhiifama ibsaakoo jechaanit akkuma gara firaasha isaa achi deeme jiidha tokko arga maali bishaantu jigee jee ibsaa gaafata ibsaan xiqqootti seeqet wayiif quba qabdaa boo bar'anuun rifadhe hoggaa lafaa utaaltu san jennaanin yaa ibsaakoo ani yoonin kashtii sana dhiisee bo rabbumti nagaana saafitu ja'a boonaan ibsaanis hanga ishiin si miite kana irraa bahuu baannaan siif beeka je'ee xiqqootti qoosuu eegale hundaafuu amma waan gootu jechaat boonatti dubbatu eegale. Baratiin tun dhugumaan hiriyaa dhugaati hanganumaa sagalee boonaa qiyya na dhageessisuu keetiif onni irraan sagalateeffadha hedduu naaf galatuun jennaan abshiir qashtiyyee baraanis sumaa waliin yaadu jira yoomi takkaa yaadadiis qashtiyyee bara hoggaan obboleettii qashtii katabe malee qashtii daamit je'uun sirrifatee utaalee
darsi tokko bira kalalallaw inninis akkuma qeexiisan maraataa turensa jennaan barboonan na dura nama tokkollee hin jaalanne jaalalumaa anaatu barsiisa akkamitti maraanne sila jennaan dhiisigaa akkamitti dura hin jaalatin ajaa'iba akkam antanii naman jennaan dhugaan siin jaabar hogga naanaato hunda qaanfataa suuta naanaato way osoo agartee olchee jakeessa nama laala jennaan hiriyaan qashtii anuu jaalalirraa dhaqabsiisuu hedda jetteen xiqqotti qoostee hoggaan taphaa tapha akkas taanu sirraa dhiisiif hin himu jennaan abshir dubbiyyee jetteeni an hawwiin kiyya siifii boona wal argatudha guyyaan siifii boona wal biratti arga gammachuun hammana hin jaamne qashtiyyee osoo amma boonaan as jiraate akkam gootee qashtiin way silaa ciiniineeti hidhii isaatan irraa kutu jennaan yoo akka duraa si dhukkatu dideemu jetteen humnaan hin dhungadda malee hin dhiise jecha lafa afaatetti jaaketaa boonan biteessan futeeffatta.
nan jira hajji